hojiin biyya kana keessa guutee jiru kam inni yoo jettanii na gaafatan isaan kanneenidha kuno. Takka lama sadii kanaadha. Biyya kana keessatti ammootu hojii fakkeenyaaf hojiidha. Hojiin biyya kana keessa guutee hojiin isin dhuftanii hojjechuu dandeettan irri caalaan persentii 100 keessaa hojiin biyya kana keessa guutee jiru kam inni yoo jettanii na gaafatan isaan kanneenidha kuno. Takka lama sadii kanaadha. Hojii gaarii argadhe jettanii isin yaaddan carraa nama akkam akka carraa ta'ee carraa qabutu hojii kanneen argata kaampaanii keessatti jechuudha. Kun akkasumas amma sinirra mul'ise kana jechuudha. Nama akka carraa ta'eetu hojii kana argatee hojjechuu danda'a. Hallaqe achiin booda immoo irra caalaan hojii kana ala hin jiru. Illaa kanaafi irra caalatti wanti sararee jala sararee isinitti himu nama isin fidudha. Namni isin fidu nama sirrii ta'e nama gaarii yoo ta'e nama kana dura ijoollee hojii nu miidhe jedhee nu seensisan hojii miidhama akkana keessa jira jedhanii ijoolleen hin himanne yoo ta'e gaariidha. Kottaa isiniin jedhaa hojiin injira lafiidha hojiin injiraatiitiin jira hojii isin miidhuuf isin miine gargar baaftanii beekuun dirqama keessan ta'aa